Qaqqabiiram godina Jimmaatti haliillaan qaamolee mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamuu cimee itti fufeeram dabalata qabna. Yoo argitan akkatti qulqullii harkisaa kubbite rarraase matarra jette mee xiqqiyuma isii daqiiqaa takka raahaa takka dullaan akkatti gubbaa dhaabata. Hasbi Allah wa ni'mal wakiil, hasbi Allah wa ni'mal wakiil. Wallahi billahi ani waanuma jedhullee akkaataa jedhullee wallahi. Oromoo miliyoona 70 maammeen isinii jecha aarsaa kafalaa jira, azabamaa jira. Falallee nuu fala, malallee nuu mala. Masilaan dubbadhe waan kanarraa ijoollee walitti qabee. Michuun natti meennaani, haaruun natti meennaani. Pa isin nama ganda sanaa taatanii an nama ormaa ta'e tan isinii sagalee ta'e jechuudha. Ara wala hubannu warra dhaggeeffannu nama gaddeebisanii nama arrabsanii fi miti wanti ta'u kan ta'u. Beeke ayyaadama dhuunfaa gootiitiin wanta godhan jiru waliin mari'annee nuti akka dhalataa godina Jimmaatti maal gochuu qabna maal yoo goone bareeda bar qabsoon wanti hundinuu bar hoggana qaba tartiiba qaba siigalee hamma an beekurra tarii michuu waa beeka ta'u mala hamma michuun beekurra naziif waa beeka ta'u mala Facebook irratti akkas yoo goone ummata kana kokkee isaa qabne kaadiroota kana kokkee jiraa qabne dhugaa qonnaan bulaa keenya baasuu dandeenya jennee irratti waliin mari'annee gaafii naamusa qabu yoo gaafanneeyye deebii argachuu dandeenya jenneeti malee kan waliin mari'achuu qabnu. Nama taraa abbaan barbaade abdii geetaachoo bara abbaa barbaade fuudhee keessa hidhee sa'aatii barbaade gadhiisa bara. Maamma Binal Jaziiraa amma gad deebisaa jirtu koo abbaa barbaade keessa hidhee sa'aatii barbaadetti gadhiisuu danda'a bara. Taraa sa'u naachoo. Kanatu na arsennaan isinitti dubbadhean. Barbaachisaa taanaan bulchaa godinaarraa kaadiree biyya bulchaa jirtu sanarraa dubbachuu dandeenya. Maaf dhalattoota naannoo sanaati nuyi. Siigalee yoo inni biyya keessa jiru dubbachuu sodaate nuti dubbachuu qabna aarsaa kaffallee. Siigalee kanaaf yaanu wanta isinitti dubbadhe malee waan biraatiif miti. Siigalee waan bu'aa qabu tokko irraa dubbannu saadaam dubbadhu. Hayyee harka fuudhee hundumti keessanuu akkam bultan isiniin jecha gaafa gama dubbeetti seennu na durallee dubbattaniitu waan jettaniitu rakkoon uummata keenya akkuma asis quuquu isa kanas quuquu hunduma keenya quuqaa hunduma keenyaaf cabaa hunduma keenyaaf madaadha ati qofti madooftee ani madaa'uun dhiifne madaan kan kooti madichi kan wolooti gaafan kana siin jedhu immoo ati nama tokkotti quba qabuun duratti ofii keetii maalan godhe jettee of ilaaluutu barbaachisaadha jechaadha. Isa kanaafi waa'ee keenya yeroo baay'ee gartaa kan nuti jagnoomnu kan nuti dubbannu walirratti gartaa yeroo baay'ee isa kana kun rakkoo keenya furuun ta'u rakkoo qotee bulaa keenyaa furuu hin ta'u. Abaluu maaliif sagaluu ta'uu dhabe abaluu kun immoo sagalee ta'eera hagam tokko qulqulleeffannee rakkoo uummata keenyaaf hagam quuqamnee asirratti dhufnee gadi ol deebifnee ati maaf kana taate atoo maaf kana ta'uu dhabde jechuurra nama kanallee yoo kan komannu taate jechaadha rakkoo uummata isaatiif innoo kaleessaa bakka biraatti yoo rakkoon argame sagalee ta'a. Kan isaatiif maaliif sagalee hin taane jennee kan komannu yoo ta'e asitti finnee maqaa olii dubbachuu dura namni nuti komannu takkaa gad deebifnu kun namuma yeroo baay'ee wajjiniin jirru waan ta'eef keessaan nannee atoo kaleessa saba bakka biraattiifuu miidhaa Oromoof gaafate quuqamtu gaafate sagalee taatu si argina. Har'a immoo rakkoo uummata keetii gaafanni ajjeefamu gaafanni reebamu miidhamuu isaa kana gaafa argitu maaliif sagalee ta'uu dhabde. Ofii keetiif maaf rakkattee meera sagalee kee dhabnee jennee namni gaafanne jiran ittiin fakkaatu jechaadha. Isa kana osoo hin jedhin rakkoo uummata sanaa furuu hin ta'u gartaa asitti dhufnee anis kiyyaa arrabsee kiyyaan na arrabsee ofii keenyaa gadi wal deebifnee wanta akkana gaarii miti nurraallee hin bareedu isa kana waan ta'eefi dura of ilaalaati haa ta'u akka waliigalaatti uummanni keenya akka godina Jimmaatti bara wayyaanee keessatti waan isarra hin ga'intu. Amma ilmaan isaatiin ilmaan silaa isaaf baratee isa keessaa barate ummatichaaf bu'aa buusaa jedhamee eegamuun yeroo isaan miidhamanu yeroo isaan ajjeefamanu argaa jirra. Isa kanaaf immoo akkuma isinuu jettanii tiiktokiin kun dhugaa dubbachuudhaaf namoota amma taa'ee nu dhaggeeffatuun alatti ummatoota bira ga'uu hin danda'u akka tasaa ta'e yoo namni waraabe malee jechaadha.
kan sagaleen namaallee kaa'amuu danda'u namoota baay'eellee bira ga'uu danda'u akkuma ijoolleen jedhan kaadirootas ta'e hooggantoonni godina Jimmaa warri miidhaa kana qaqqabsiises gara feesbuukaatiin kan isaan yaada isaanii ibsatanuu faallaa uummata keenyaas warri hojjetan jechaadha. Isa kanaaf gara sanaan sagalee ta'uufiin warra biyya alaa jiru rakkoo uummata keenyaa akka furamuuf sagalee ta'uun hunduma keenyarraa hin eegama. Gaafa kana jennu bifa tasgabbii fi wal hubannootiin ta'uutu nurra jira jechaadha. Isa kanaaf immoo hundumti keenyaayyuu keessatti iyyuu rakkoo sanaaf bakka inni mudate sana warri itti dhiyaatu oduu qabatamaa jechuudha. Rakkoo jiru kana waan isaan as baasaniin hundumti keenyaayyuu sagalee hin taana. Isa kanaaf wal hubachaa adeemnu isinii jechuun barbaada. Hundumti keessaniyyuu waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Ayyee impulaansii aanaa sattammaa kan oofu Boleessa Mubaarik Musammaat jedhanii namoota rifeeriin Jimmatti barraa'e baqatee ganda hiiraa doochaatti impulaansii fudhatee badee achi jira jedhan. Kanas quba qabaadhaa. Gaafa kana waa'ee Mubaarik Musammaa irratti kiyya dhugaa rabbii yoo dubbanna taane adaraa rabbii jedhaati cubbuus ilaa nama 300 dhaggeeffataadha miti cubbuus namarra kaa'uunis hin ta'u arrabni nu haasofnu kun illee bor hidhamnee gala akiraa rabbii deemuu jirra jarri Mubaarik Musammaa kun yaa jarana baqattoota wallaahi laazim ofiifuu jarri akka Mubaarik Musammaa biyyaa bahee dubbatee miti. Dhugaanitti nitti hima jarri bizinesaan beekamu maallaqaan beekamu malee waa'ee Oromoo kana waa'ee maalii waa'ee kana keessa hin galan waa'ee Mubaarik Musammaa hin dubbatina wallaahi laatim cubbuudha yoo achitti dhalateedhaaf achitti guddateedhaaf yoo dubbattani dubbachuu geessu sagalee Oromootiin immoo maa'ee dubbachuu didee maaliif kana yoo jettani rakkoo obboleessa saalaa amma awwalee toofa sirriidha biyya jira awwalee jarri chuucheenis jarra awwalees obboleessa isaatiroodha jarri kuni bizineesa jarri. Warra baratanii hojii maallaqaa kaabinee jala deemanuudha malee indoomuu utuu Mubaarik dubbate Mubaarikiin jarra obboleessaa sun maaltu si galchee jedhu. Kanaafuu waa'ee Mubaarik hin dubbatina. Dhugaan isinitti hima. Garuu immoo yoon kana cubbuu isarra kaa'e rabbi cubbuu narra kaa'a. Dhugaan jiru kanuma. Rakkoon uummata miidiyaa hin qabne ilaal rakkoon uummata miidiyaa hin qabne isinuma warra beekamtii qabdan kana laallatti. Miidiyaan tokko hin jiru kan rakkoo uummata keenyaa gara hawaasaatiin ga'u hin jiru. Isin qabaa namni na arguudhaa isa ol baatanii akka kaabineetti afaan tolfattanii dubbattaniisa yoo dhuguma keessaa rakkoon hawaasa kanaa isinitti dhaga'ama ta'e kabajaadhaan gadi baatii dubbadhaa hanga wanni kun furmaata argatutti. Obboleessi keessan namaan ajjeefame utuu hin qoratamin qabarame jirra moo hin jirru jettu tayyib. Mee kana qofee naa himaati. Isin nama jiru maatii keessaniif namni kun. Isa afaan tolfannaa dhiisaan isa dhugaan isinitti maaraan. Innis wanti isin dubbataa jirtan isaasii wal tasgabbeessuuti. Kun rakkoon qabu. Suuraan isin kaafama kunoo cufamee jira. Nuti isin dhiibne gadi buuna. Kun rakkoon qabu. Garuu uummanni kun akkamitti jira? Hanga irraatti hin tumamaa jira. Mana hidhaatti guuramee jira. Dhattanii maxxansa tokko maxxansitanii sagalee ta'an irraa miti baar. Wanni kun hanga inni furmaata argatutti. Hayi. Maal wanni akkasii kun? Isa fakkeessuun eenyu beeraadheen gaddaa dubbatamee iyyamee jennaan jiran furmaata argatee amma tokko furmaata godhate miti jiran. Sona namni hin duune bara arraba malee. Kana immoo lubbuu namaa bahe. Aboodii si haaruun waqtuun billaa laazim utuu eenyuuti utuu ummatuma kana miidiyaa irratti beekaman hundi isaaniitu obboleessa yookiin haadha abbaa ta'e halkanii guyyaa imimmaan xuruurfata miidiyaa irra taa'e. Kijiba kijibdi hundi siyyuu. Hattuu qofan sobdi. Hattuu silaa miidiyaa irraan bu'an piroofaayilii gurraacheffatanii dhiisime ummanni miidhame sun fira dhabuu isaati kan akkana godhe. Maal wal gowwoomsinaa? Kiyya attif ishees moona. Michi dubbadhu amma. Micha sana haaraaf. Walumaa galatti dhugumatti uummata sanaaf yaaddaniitu yoo ta'e sagantaa qabannu sinii galee akkuma amma sagantaa qabi kiyya mana keetti laa galgala sagantaa qabi hin dhumna dhaggeeffadhu kiyya mana kee baniiti Mubaarik Musammaa keessan galchina anaa ollaadhaa
kunoo jarri muchuu fu'aadis amma wal arrabsites xaayira ammasii gadi bu'es nu ammi kun attaa shoortaan numeerii feetarraa dubbataa kun maalummaa Mubaarik nama beekudha. Dhugaan isin itti malaa kee jala. Yoon Mubaarik irra kanarra cubbuu kaa'e rabbi cubbuu irra kaa'e. Keessan galchinaa wayifaniin jedhe Mubaarikiin keessan galchina. Maaliifan kee? Ani si jamma dhagaye. Mubaarik Musammaadhaa jedheen dubbadhu. Gara tiiktookiitiin dhuftee sagaleen ta'in. Inseenii liivi yoo feesbuuk kan seenne Hawaasna jiraadhi. hin barbaanne. Dhagaye. Gara feesbuukaatiin gara tiiktookiitiin hin danda'ama. Bakka barbaachisaa ta'e sagalee yoo taane sagalee dhageettii ta'uu qabna. Sagaleen keenya kan dhageettii qabaatu garuu dhagailaa bakka barbaachisaa ta'e yoo sagalee taane sagalee dhageettii ta'uu qabna. Sagaleen keenya kan dhageettii qabaatu garuu yoo naamusa qabaannedha. Sagalee ati nama tokko Kiyya kunoo si kabanyee waa hunda goone barkiyyaa korabbii jedhe si kabanya barsi Anaafi miti habiibi anana xinneessaati mee rakkoon uummata keenyaaf furmaataa qabaatu. Namni akka kiyyaa tiiktookii kanarratti xinnaatee jira ijoollee Jimmaa keessaa. Habiibi obboleessa kiyya namni akka kiyya tiiktookii irratti xinnaatee jira ijoollee Jimmaa keessaa. Mee rakkoon uummata keenyaaf furmaataa argate yoo ta'e kiyyaa kana gad deebisaa irra deemaa. Dandeessan qaamaan argaate irra deemaa lafa godhaati. Sanaa miti obboleessa kiyya. Sigalee dubbiin akka amma dubbatanu miti. Sigalee mee yoo dhuguma quuqama uummata kanaa ta'e ilaa wallaahi isa sin ammaa kana walitti tarattanii dubbatan jechuudha. Kaleessa kana malaayibii seenee nama dhufee dhalataa naannoo sanaa ta'ee rakkoo naannoo sanatti uumame jechuudha. Kaadiree naannoo sanatti kana godhe maqaasaa, suuraasaa, abbootii qabeenyaa lafa sana bitachuudhaaf kaadiree bitanii qotee bulaa naannoo sanaa rukuchisiisan. Suuraa jira, maqaa jira, nutti maa jennee barbaanne nama dhabne. Booda mucaan tokko mucaan Amiin Huseen moo maal jedhamu dhufee ragaa tokkoon nuu kennee kan deganaa fooloo godhee keessoodhaan waliin dubbannee waan keessoodhaan dubbataa jira. Waan keessoodhaan godhaa jira. Isinii galee mee deemaati ijoollee biyya jirtu fakkeenyaa poostii Sultaan Abbaa Joobir ilaalaa, poostii Tamkiin Shariif ilaalaa, poostii ijoollee baay'ee ijoollee Jimmaa keessatti ija jechuudha. Ijoollee dhageettii qabdu dhaqaa ilaalaa. Kana hunda kan godhaa jirru waliin mari'annee waliin taaneeti. Yeroo kanatti gadi baatee mootummaa qeequun gadi baatee mootummaa arrabsuun waan tokko bu'aa tokkoon fidu. Duuti bari godina Jimmaatti har'a qofaa miti kan deemaa jiru. Kaleessas ni ture boris itti fufa. Gaatiraatti ta'e bor bakka inni itti ta'u hin beeknu. Bor bakka biraatti ta'a. Anaa santammaatti ta'e miti bor bakka tokkotti ta'a. Na eeggadhu hinuma ta'a ammoo. Sigalee kanaafu mee akkuma hamma tokko taanee quuqamni kana quuqamni kun quuqama sobaan ta'in. Namni tokko deemee apoosatu sheerii gochuudhaan nama sana sagalee ilaa nama naamusaan. Wallaahi Maamad bin Aljaziiraa isin amma gadi garagalchitan jechuun isiniifan fida. Abdii Geetaachoo isiniifan fida. Nama barbaaddan waamaa isiniifan fida. Waan naamusa qabu tokko irratti dubbannee mootummaa kana yoo gaafanne mootummaan quban qabu bar taatee taa'aa jiru. Taatee taa'aa jiru bar quban qabu mootummaan. Gaafannee waan barbaanne argachuu dandeenya. Deebii argachuu dandeenya. Haala kanaan garuu wanta argatamu hin jiru. Bari nama waa tokko gochuu hin dandeenye kiyyaa arrabsitee kiyyaan maal gootisiin nama qubee sirriitti qubeessuu hin dandeenye. Maamad bin Aljaziiraan maal godha? Abdii Geetaachoo maal godha? Waa tokko. Laakiin michuu waliin taane, Naziifii waliin taane, Haarunii waliin taane hundi keenya tokkummaadhaan yoo wanta tokko murteeffannee karoora tokkoon kaane wallaahi godina sana keessatti jijjiirama addaa agarsiisuu dandeenya. Yoo tokko hin taane yoo wal qeeqnu ta'e Naziif dhufee Oromummaan irraa mulqee an michuu irraa Oromummaa mulqee keef akkamiin ta'a obboleessa kiyya? Akkamiin hin ta'u? Mee sagantaa qabadhaatii sa'aatii ta'e wayirratti sa'a sana irratti sagantaa irratti argamnee laayivii seennee sa'aatii sana taaptaappiidhaan kooppiliinkiidhaan wal gargaarree birrii argannaa mitila. Sagalee wayii dhageettii feesbuuk irrattis haa ta'u tiiktook irrattis duula cimaa isaa gaggeessinee bu'aa ta'e wayii argamsiisuu hin dandeenya. Yeroo sana warra biyya keessa jiran hin kaasna, hin sosochoosna, bu'aa wayii argamsiisuu dandeenya. Kana dhumni dubbii. Anama fakkeenyaa suuraa kiyya gad deebiste, annaqee suuraa kee gad deebise, ansi arrabsee ajandaan sun hin dagatamayyuu. Anaaf si ta'a kaa deebi'ee. Waa tokko bu'aan hin jiru bara. Anaaf si ta'a deebi'ee. Si galee. Kanaaf akkasii waan kana irratti waliin mari'adhaa. Waan barbaadan murtee keessa nu dhageessisaa isinii waliin jirra nuyi.
Isiniif jennee osoo hin taane dura abbaa fedhee dura laayibii galee sagalaa ta'aa ture. Wallaahi dhalataan godina Jimmaa namni dura koo laayibii seenee sagalee ta'e hin jiru. Abbaa feete fidi. Ekeleen dura Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulfaadhoo kiyya. Ilaal an tokkoffaa ijoolleen warra suuraa galabbate irraas gaafii hin qaba. Ijoolleen keenya yeroo nama qeexxanu nama adda baafadha. Nama kaleessa amma hawaasa keenyaaf dhimmamaa kan jedhu adda baafadha. An dhugaa dubbachuuf kiyyaan na bira jira osoo hin taane kiyyaan dhimma isa lubbuu kana miti dhimma waa'ee Jimmaatiin iyyuu namni namatti dhufu Oromoo ta'e iyyuu kan natti dhufu yeroo baay'ee nu wajjin dubbataa ture. Warra kaan immoo warra akkammaa namni tokko kaleessa naannoo biraatii yeroo namni du'u maal jedhaa turtanii warra akka sanaa sana kaleessa arginee bira dabarfanne waan ta'eef warra kanarraa sagalee isin barbaadina. Yeroo illee waan namaan jettan illee adda baafadha. Dhugaan isinitti maan. An dobboceedha. Tuqtuqii kun irraa gubate malee. Kanaafuu jennaani jara akka Maammee Abdii Siyaaqii maalii kana jettanu namoonni kun darajaa qabu wal caalu. Isa lubbuu hadda lubbuun namni ba'ee sagalee ta'u har'a isinii dubbattanii jennaani hawaasa lubbuudhaan ba'e du'e namoota rukutamaa jiru kana argaa jiru isinii wajji isin caala miidiyaarra oolaa jiru kallattii meeqaan infoormeeshiniin nu caala qabu hawaasa kana maa sagalee hawaasa kanaa ta'uu diddanii jettanii suuraa jalaa dhuftanii gadabbatuun dhugaa dubbachuu fi an akka isinitti hin badii muraan calliftanii jaan ilaaltanu yoo dandeessan amma dandeessanuun isin sagalee ta'uu. Nama tokko yoo keessaa dhimmamee hawaasa isaatiin dhimmamee yoo irraa dubbate malee ati dubbadhu jechuun faayidaa hin qabu yoo keessaa sila ka'e malee. Kanaafuu jennaani anamma akka jara Isiyaaqi Maammee kana ammaa sagalee ta'uu diddaminaamini jettanii isin irraa dubbattan kana an dhugaa dubbachuudhaaf ani isin himantu fadde deebi'e waadanuu argine turre hadha waggaa meeqa miidiyaarra waliin jirra. Siigalee namni biyya ofiitiif maatii ofiitiif hundi hin quuqamu ilmoon abbaa tokko keessaa ba'eyyuu. Kan abbaa ofiitiin dhimmamu jira kan abbaa ofiitiin dhimmamne jira kanas adda baafadhaa beekaa. Rakkoon aanaa sattammaa keessa magaalaa Gaatiraa keessaa ittuma fufee jira ammallee. Bulchaan godinaa ka ilaal bulchaan aanaa Gaatiraa Jimmaan jira. Tiijjaaniin Gaatiraa jira poolisii makiinaa lama fudhatee Gaatiraa jira. Maaliif dhaqee rakkoo hawaasa sanaaf furuu osoo hin taane lafti sun akka inni deebifamee kennamuudhaaf irratti dubbatamaa jira. Edan dubbataa turan ijoolluma achiitiin ijoolluma warra hojii keessa jiran. Obboleessa kan kooti nama biraa osoo hin taane. Kanaafuu jennaani. Dombotee ko afaan isaa mul'atu ta'een dubbii kana sirriitti waan akka qabu fan amma edaa halkan magaalaanii salxammaa Gaatiraa sun maal keessa akka bulte beektu wallaahi hawaasni nagaadhaan gadi ba'ee gaazii bitatee ol galuu dadhabaa jira. Maaliif sababa sanaan sa'aatii kana warroota meeshaa hidhatanii jiraniin magaalaan sun guutamtee jirti. Rabshaa sanaa ka'uuf deemaa jira. Kanaaf callisne sii galee. Namoonni poolisiin duraan poolisii 120 fudhatee raqee gaafa namoonni kun dhuman poolisii 120 kan naqe sii galee. Amma Tiijjaaniin immoo makiinaa lama poolisii makiinaa lama fudhatee raqe. Kiyyaan inni nama ajjeese immoo dhufee Jimmaan jira. Laal. Galeera. Dumushe Gaatiraatti galeera. Yoo misiraan deebi'e malee laal obboleessi kan hojii keessa jira Naziif hin beeku achi jira magaalaa Gaatiraarra hojjeta sii galee isuma hin gaafadheen maqaa isaa dha'uun barbaadu malee. Kanaafuu jennaani ammas Tiijjaaniin immoo kan naqe yookaan hawaasa du'e kanaaf birmachuu hin dhanne waan kana sirriitti hin quba qabaan lafa kennisiisuudhaaf poolisii humna dabalatee achi jira garuu waan itti ba'u meendaan walla boodas haa ta'u rakkoon qabu. Kanaafuu jennaani wanni kuni kiyya ulfaadhu galatoomiyan dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee sin argasii waan kana miti kan kanaa gadiirraa iyyuu kallattii hawaasa keenyarra waa ga'uun kallattii ijoolleen keenya waa ta'uunis yeroo baay'ee dubbataa turte yeroo baay'ee rafamaa turte ammas taanaanii nama laaloo osoo hin taane amma dandeettii keetii barreeffama isa ta'u namoota baay'ee hordoftoota baay'ee qabda amma dandeettii keetii hawaasa kan keetiif si kadhaa osoo hin taane hawaasa kan keetii fi dirqamas ni qabda waan ta'eef sagalee nuu ta'i. Warroota immoo akka namoota biraa wayii akka saba biraa irratti akkas akka dhufanii ol galanii kaleessa yeroo naannoon biraa akkana taatu nuun jedhan dhiisa. Waan barreeffamaa jiru argaartu miti miidiyaa irratti. Dumushe waan barreeffamaa jiru waan kaleessaa dhafaa feesbuuk irra deemaa argaartu miti. Akka namni nama gammadaa jiru. Hundaa argaa jirra. Obboleessa Mubaarik Musammaa fayyadinni isin jettan dhiisa. Mubaarikiin dhiisa. Mubaarikiin obboleessi isaa jechuun. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Tumarkaan fudha dhumboo ceesi qofan danda'a waan ta'eef beeki maayikii. Okay. Sii qabadheera mo'itii. Ulfaataa galatoomaa hundi keessanuu. Haaruunii hanga kiyyaatti hundi keessanuu galatoomaa. Wanni dubbatamee ka'e ijoollee keenya wanni barbaachisaanii wanni irra caalaa nuuf galuu qabu. Awwaala nuti wal dhaga'uudha. Sagalee ta'uun duratti namni sagalee ta'uu barbaachisu yoo wal taane yoo wal dhageenye sagaleen keenya kun tokko ta'ee bakkee ba'uu danda'a. Yoo nuti dandeettii wal dhaga'uu hin qabaanne yoonummaa kun asitti wal kabajnee carraa waliif kenninee rakkoo keenya rakkoo jiru wal hubachiifnee yoo waliin hin dubbanne sagalee gara kamiin ta'uu dandeenya. Inni tokkoffaa irratti yeroo wanni kun uumame kana qofallee miti. Ajandaan tokko gaafa wal ba'e adaraa nuti akka obbolummaatti akka ilmaan abbaa tokkootti wanni guddaan nuti nurraa barbaachisu yeroo dubbannu keessatti haa xiqqaannu haa guddannu carraa waliif kenninee seera naamusa qabuun dabareedhaan daqiiqaa walii kenninee yoo akkanatti wal dhaggeeffataa dubbanne haala gaarii ture. Fakkeenyaaf duraa yeroo lama kan dhufeef na baabsanii fi sirriidha yeroo sana keessa miira keessa jirtanii isin qofaa miti anallee miira keessa galchuu danda'a. Wanni gaatiraatti ta'e shabeetis ni ta'a, dedootis ni ta'a, maannaatti, asandaabootti, sokorruutis ni ta'a. Akka Jimmaa Fayyaatti ta'e akka Jimmaa irratti tarii akka Oromootti ta'ee jira rakkoon kun jechuudha. Garuu nuti ka argaa jirru waan miidiyaa irratti ba'ee agarre malee wallaahi namoonni maatii keessanii dawwaltanii dubbiftan dhagahaas jirtu. Rakkoo hedduutu jira kan kana caalu jechuudha. Dhokatee jira jechuudha. Namoota hedduutu miidhamaa jira. Kanaaf nuti ammoo wanni nurraa barbaachisu maali? Yeroo rakkoon akkanaa dhufe wal xiqqeessuu osoo hin taane wal tuffachuu osoo hin taane waliif carraa kenninee karaa furmaata ittiin barbaaddannu sagalee tokkoon yoo kaanee dubbanne furmaata ni qabna jechuudha. Maaliif amma rakkoon guddaan jiru yoo dhugaa walitti himuu taate karaa siyaasaatiin deemaa jira. Amma fakkeenyaaf as keessatti namni yoo siyaasa faallaa qabaate akka siyaasa sanaasitti ilaalcha walii qabatee yaada walii akkasitti faallaa deema. Siyaasni bakkuma sana nuuf haa taa'u bakka siyaasaatti ni deebina. Gaafa rakkoon tokko kaatee abbaa keenya irratti haadha keenya irratti godina keenya keessatti rakkoon tokko kaatee jechuudha kaabineen gandaa yookaan ammoo kuulloon godina keenyaa gaafa isiin maatii keenya biyyaa fiitu biyya rakkoo irraan geessu nuti waan siyaasaa kana booda keewwannee abbootii keenyaaf maatii keenyaaf sagalee ta'uudha qabna. Siyaasa dhiifnee akka Oromummaatii fi akka sababummaatii fi akka ilmaan shanan gibeetti maatii keenyaaf sagalee ta'uudha qabna. Kanarra tarreetu akka Oromootti ta'uudha qabna. Inni qabxii lammaffaa irratti maammee Aljaziiraatiif abdiin gaddeebi'e yoo jenne jara keenya maammee Aljaziiraa jechuun ofii isaatiifuu nama dhaqee maatii ofii ijaan argaa hin jiru. Mee isa dhugaa rabbii mucaa kanaaf illee mee yedaal tokko dhugaa rabbii isinitti haa dhaga'amu. Namni kun gaafa abbaan giddii sargii qabu sana qofa